Rakkoon takka hin jirtu. Dhugaa mucaa kanaa qofa barbaada. Gasti mana isaa banee irratti himamee irra wannatee barbaadatamaa guddaadhaa barbaadu. Bakka rakkoon hin jiru. Dhugaa mucaa kanaa qofa barbaadna. Wanni kutee kuttee hoon nu ibsi waan jiru. Gooticha maal jette yaada qabdaati. Ani nama biraatti hin dabruu barbaada. Laala ani yaadan qabu mucaa san yoo muti tarnoo kan itti been ol galchina ammoo garee duraa reedin na fidisan illee keessaa baqatee kote mucaa lifti qabatee kote. See kan nama jara rakkoon hin jiru achuma muutu naa godhe nama biraatti hin dabra amma. Akka feete salaamu alaikum. Wa alaikum salam. Ati islaama mee? Yaan islaame. Amaraan si fakkaadha. Amaraan si fakkaadha miti ati islaama saa amma lakke. Yaa sana ma islaamummaa kan jalaaltee nan gartuu maqaan kiyya bariituudha islaamummaa kan kafeete namaara. Sinar gulakke maqaan kafeete yoo maqaa islaamaati miti. Ati islaama eeyyen yoo haalakke. Hayyee waan na yaamtaniif. Amma musaabeen na yaame musaabee fi haalideen na yaame waan na yaamtaniif maali an dhalaadha. Ati islaama? Ani islaama an dhalaadha wanni na yaamtaniif maali? Maqaan kee ati islaamaa hin jedhu. Waay. Islaam. Hay. Fayyaa ta'e maqaa kee guutuu natti. Maali maqaan kiyya bariituudha. Bariitu eenyu? Bariitu jamaale waa. Okay. Gara mul'ataa isaati. Guroo moo badannoo? Jollee guraati an. Eessa guroo? Andoo guutee? Jollee laaftoo haraati an. Oh, warra laaftoo haraati. Hayyee. Naa qabaddaa dubbitan. Waa'ee mucaa kanaa waan beektu natti himi. Qabaddaa fi qabaddaa naa kafeetee dhalaadhaa nama jeeftee moo maali dabbaan? Waan mucaa kanaa waan beektu natti himi. Dhiifama. Wanni mucaa kanaa dhageeffatu sitti himaa tokkoffaa irratti akkuma kanatti miidiyaa irra dhagee yeroo mucaa ajjeesanillee quban qabu. Keessallee jiru quballee hin qabu. Gostiillee jalallee jiru miidiyuma irrattiin gosti faamiliin faan natti himanii dhageenyaan keessaan na dhufaniiti akka feetee gammee beekaa warra biyyaatii mucaan du'ellee meettaadhaa gosateeti yaada juuni waliin nu fidan. Yeroo jalqabaatiif quban qabu. Waggaa mucaan kun du'u gastii gubbaa turte moo turre waggaan ta'u? Jalallee jiru gubbaallee turre shabakaarallee turre dhageeffadhu. Okay Musaa maaliif yaamte? Gaafadhu yaamte. Waan Musaaf na yaameef gaafadhu. Kan booda naatu isinitti. Dabbaan waliin yaameef mana rudeetti waa'ee mucaa kanarraa haasoo jira. Koomantii irra qabattee koofaltee ni beekta. Laa dabbaan dhageeffadhu koomantii jalatti ijoollee maqaa hedduu meeshiin godhan jedhan dagarraan. Gammeedhaan wal beeku jaanii tokko maqaa kiyyachi jedhan meeshiin godhan. Sanumaan kofleen kalaas. Nafaan dubbatin hin kofalle komantii sanillee fiduu bakka san iskiriinshot hin godhanne baga ajjeesee Musaabee dhageeffadhu warri wajji amma maammee poolisii kuni hanga keessaatti illee dabbaan wajji haasa'u jira akka kafeetti ogutaa kamuutu qabadu haasa'u achi booda warri si achi jala baga ajjeesee jennaan ati ni beeytaa hin jeen ni beeytaa jee rega qabnaan narra kofalte lammata deebitee ammaas isiin. Akka feeteen namni achuma keessaa akka feeteen gammeedhaan walni beektii miseenjeraa wajji haasaanii warra gandaati. Okay, thank you Musaab. Akka feetee egaa Oromoo taatee Islaama taatee ijoollee laaftoo taatee haldii kun obboleessa keeti ilma dhiiraati nama Islaamaati gammeen fi ajjeesus mana isaatti nama ajjeesaniis yoo ta'e nama kana baaf tarbiilee nagaa shanii baasa. Wannan si gaafachuu barbaadu ati mataa keetiin dhalaadha. Dabbaan dhageeffatu hin dhagee waan hin dhageessu. Qoy haasawutti jira barbareeddu. Dhiifama naa godhi garuu qola sarara muranii meetu kutaa kana absi yoo qola muratti jiraatti suuta kennee haasawuu jarjarina dura. Wannan si gaafachuu fedhee ati ajjeesan jenne gastiran jirtu manan banne qabaatumaan jenne waa takka illee hin goone. Komentiin kofalteedha irra guddaa immoo namaatu gurbaa sanii wajjin wal beekti jeedha. Wannan asirratti si gaafachuu barbaadu yoo jiraate yoo rabbitti amantee rabbi sodaattee haqa namaa baasuu barbaadde nama gammee jaamu wajjin walli beektamoo waliin beektu gaafii kan onaa deebise. Hayyee ammaniin dubbadda. Gaafuma harka banaa deebise. Gammeedhaa wajjin wal beekna akka gandummaatti wal barre miidiyuma kanarra wal barre keessaa waliin beeknu lafatti illee waliin beeknu giruu wal barre wajjin ni dawwalla waliin haasawina waan kanarra waliin barre duraa wal beekna malee. Ayyaana ati haadha hanganumaan sirraa fedhaan akkas taanaan intala argeeti amma walii galee naa feeti yoo akkasii dubbattee jechuudha. Hayyee gammee wajjin gandummaadhaan dhugaa jettu akka gosaatti moo akkuma. Dhageeffadhoo kalaas wal barree jennaan waan kana.
jechuun dhageeffadhuu sittiin hima dabbal yeroo wal barrutti mucaadhaan wal barree hoggaamtuun takka illee dhuftee waa hundattuu duraan wajji jirre jechuun warra gandaati jennee warra gaara mul'ataati jenneetu wajjin jirra malee waan biraatitti waan haasawaa biraa waliin qabaannu hin qabu. Okay, fayyaana ta'e. Tasamirraa eega wanni kun dhuftee dhageeffadhu gaara mul'ataa gandasaa sabboontuun faanuu cullu jaanii sitti himanii suuraa isaati sitti kannaniimi waan hin siin jiru na dhageeffadhu waan hin keessa beekuun addaan siin. Hayyee, okay, siin dhageeffadha hayyee. Okay, okay. Tuba sanuu lolaanii turan dabbal komantii irratti maaliif himtaa? Naa obsadii musaabii sabboontutti sabboontutti. Musaabee yoo akkas taate dhageeffadhu musaabee ani yoon an dhalaadhaati musaabeen eega akkas taate haana himsiisuuti isinirraa hin gabbu ana jaan jira. Musaabee wajjin haasaan jirtu ana hojii haasaa jirta akka feeteetiyya itti fufeete haasaa kee dandaabin. Itti fufu. Tayyib ammaan tana khalaas mucaadhaan wal barree mucaa waggaa wanni takka illee dhuftee waan akkanaan dalagini tolchii bareechii wajjin wal quban qabnu mucaa warra gandaa ta'uudha wal beekne isiniif galtiimi. Amma osuma jennuuti haasawaa kana keessatti gosti faamiliin faana akkana jaanii gammee kana akka feeteen tun beeyti jaanii jechuudha miseen jaraan na dhufan. Maammee poolisii kana jii guutuun isaanii na dhufanii anillee mucaan gosa ta'isanii jaanii mucaan akkana du'e jaanii na dhufnaan kanarratti keessa gasteen malee jalqaba bakka irraa kaatuun beeku. Okay, gaafii takka garuu immoo erga wanni kun dhufte dhageeffadhu sitti hima dabbal erga wanni kun dhufte ijoollee wajjin haaseeti mucaallee wajjin haasee mucaan akkuma kunoo isin hundi gartan kanatti anillee afaan isaa irraa wallaalee bakka ijoollee sanis ni sodaata waan sanillee naa himuu didee ana akka obboleettii ta'e guddoottiin si gaafadha jeeni dadhabe. Fayyaana ta'e gaafii xumuraa qofa si gaafadheetiin gasa lakkisa gaafii xumuraa kan si gaafadhu nama gammee jedhamuuni gaafni si wal bartani dhimma mucaa kanaatiin dura wal bartan baga wal bartan inni cubbuun qabu gaafii na si gaafachuu barbaadu. Mucaan ijoollee gandaati warra gaara mul'ataati duraan wal beekne. Himeetti jira barannuun aan haaromsee yaa rabbii xiyyaa waan singachuun jiru qofa dhageeffadhu tokkaan hangeessi achi booda waan si gaafadha naa kottu bareedutti sii fi gurbaan kan wal bartan dhimma mucaa tumuutii fi mucaa ajjeesuu dura naa galee jira san baga wal bartan dhimma keessan inni nama si gaafachuu barbaadu nama gammee jedhamu kanaa wajjin eega gochuu mucaa kanarra raawwatamee booda walii bilbiltanii karaa bisee argu wal dubbiftanii yoo wal dubbiftan walii bilbilli arraan kanaa wajjin haasawina yaada isaatillee haasayeetiin jira wajjin wal qubaan qabaa mucaa wajjin haasa'ee jira arraa wajjin haasa'ee. Yamma waan naa gootu dhumarratti okay dhumarratti waan naa gootu na dhaga'u jirtaame. Nin dhaga'ee. Ayyee dhumarratti waan naa gootu. Ani waan hunda sittiin malaala tartiiba yoo nama gaafattan namni isiniif himsa waan hunda nagaan na gaafadha. Okay, waan takka nama gaafii sirraan qabu xumuradheen jira garuu waan takka qofa kanaa gootuun si gaafadha. Wanna tanaa gootu sun maali nama gammee jaamu sana. Ammumaan tana yoo dandeesse naa bilbiltee fi obboleessa kee dabbaalee si barbaada waan gootanii dogoggorri kutee yoo du'ellee mucaan kun akka awwaalamuuf maatiin isaa akka sabruuf yoo jiraate immoo isin gargaarree jiraataa mucaa sanii fuunee akka wallaannuuf waan irraa beektu waan irraa quba qabdu akka nutti himtu barbaadna nu bira kootu dabbaal singajiiti itti naa bilbilamu waan tan. Dandeessaa kana naa godhu. Okay, ittiin bilbila ishee rakkoon baay'ee. Okay, amma wanta na dubbisi bareeduti. Thank you. Hangana na goonan xumuratteeti. Wanta akka sirraan qabu liyaan. Okay, Najaat. Waa'ee mucaa kanaa maal beekta? Okay, bilbili itti naa deebi bareeduti yaayya. Okay. Ayyee. Okay, maal beekta tinatti waan beektu. Dabbaalaan akkuma nama tokko mucaa tumu jiranii live majalaan ture malee hangasti isaanirrallee turre wanni reefu kaalit Oromoo haasa'u Najaan achirra turte kajuu yoo viidiyoo qabaate aanaa fidu mucaallee messenger walitti hin qabnu mudiitara mana saniitillee hin qabu akkuma namni live tana daawwachaa jirutti nama daawwatarraa yaani akka mataa kiyyaatti jechuudha. Okay, hoggaatuma maal jaanittuman? Laala hoggaatuman arsii qabnee finnee jaanittuman ijoolleen nu durattuu tumame kanuma tumamu jirudha inni live. Eenyutu arsii qabe? Amma gammuma kana. Arsii maaliif qaban? Waan qabaniif sanba fakkeenyaaf arsii maaliif qaban ka jettu arsii barargee wali bu'anii wal miidhu jiranii agarte. Yoo arsii barargee qaata wajjin sana biroo abibti wayii irraa lolleen jira amma. Fakkeenyaaf wali diifne takkaaf dhaqi daddabaraniituma wal qabu jiran takkaaf lamatti wal qabu ma jiranii isaanis nama keenya. Okay, maaliif qabne gadi yeroo sana kadhageessite gabaabaa. Yeroo sana kadhageenyatti bakka arsii qabnee finneedha. Maaliif qabne gadi arsii Maaliif akka qaban gaasaan abbaan dhimmaan jira garuu tummoo harargii barsii walitti. Qabne finnee malee waan qabaniif irraan dhageenyate yaa isaanii jaan dhageenya waan qabaniif. Wanni qabaniif arsiin nama nu jalaa miitee nuti sirraa miina kajuun qabdee fidde ijoolleen. Okay, warri qabe kun eenyu isaan? Warri qabe nama bira jiru nuti kaameraan itti qabamee nagarree teektaagee miciyyoon irra dhufee gammee horoo kajuu kana.
nama meeqaan qaban? Nama meeqaan qabu duuba bakka san turre moomee dabbaan nuti bakka san hin turre laayifiin Hoggaa waan kamaddi addunyaa gartaa mire beekamaa mire. hoggaasoo dhagee hoggaasoo kaameeraan ittiin qabamne isaanitti ammoo namni haasoo inni nama dilaatii dhageyama. Laayifiin bar waraabamte deemaa jirti. Okay, nama dilaan qaba jechuudha mucaa kana akkasii. Haasoo inni ni dhageyame nama takka bichaa miti jechuu kiyya bakka sanitti namni. Okay, warra mucaa qabe kana keessa eenyu wajjin wal beektaati? Tokko wajjin waliin beekan tokkichi isaa meseenjera kiyya finnaan isiniif hin adeemumaan. Nee kakad. Wallahi wabillahi dhaggeeffadhu rabbiin halkan kana nan bulchin takkichi meseenjera najaatiin qaba jee garee nama mucaa san fidde haanaa fiddee dhuftu. Achirralleen turreen kaanit Oromoo reefu si jalaan ture dogongortee jirtan kataraan nageessu jeetin use najaalleen achirra harkamteetti achirratti harkamu boleessoon hin ta'e bakka sanitti laayifiin ture laayifii jalaan ture malee gasti irratti waliin harkamne. Khalid isin gastii baate addana baas. Viidiyoo jira garee maafiyaa tana najaat wajjumaan jirti garee tana haaqattu wal quban qabuu jettee. Wanni yeroo tokko gosti faamilii asi miti yoo najaat tana ijoolleen tun qabdee mucaa kana gastii feetirra waan finne jiini gaafadhume. Eeywa itti lubu jira naabs. Gosti faamilii oguu takka kottu wannu naa godhi dhifamaa takka takka naa barreessi gosti faamilii as galii girtaa. Maamee ishee godhiif waan jiru natti hin fakkaatu. Gosti faamilii siin laalu jira koo. Sheeritti godhaa firoomsaa yoo as gara jiraachuu baate waan jiru natti hin fakkaatu osoo jiraate akkatti hin taa'u inni. Hayyee maaltu natti efemma? Qoy hin dhiyaattu gannaadha qoy amitti qoy. Gosti faamilii eegu jirra qoy. Maammee gosti faamilii kamitti arganna sheer godhaaf gaa hin jiru bara. Godhee fi jira ziyaasaatee godhee fi gootichi rakkoon qabu. Okay, gooticha waliif guutaa qabu. Okay, waan naa gootu milkii dhaamati. Najaat mucaan kun mana kee gastii teetirra qoree moo hin qorre? Hin korre. Okay, mucaan kun qabamee dhufee mana keetitti hin tumamne? Mana kiyyatti hin tumamne boleessoo mucaa daariktii qabatanii fideen laayifii tamataa isaanii banatan namni isaan tumsiise wayiitillee hin jiru laayifii waraabamte warra dabbal deemu jirti waan dhoysuu dandeemu. Okay, mucaan kun mana keetti qabamee dhufuu fi mana keetti tumamuu yoo ragaan sibbee hoo? Ragaa wanni nabbu hin jirtu waan isaan wal fakkeessanii jiraniin si bareecha yoo sibbee hoo gaafee. Natti hin bu'u yoo nabbiyan nama jiru bara fakkeenyaaf niin jira nabbaanaani natti hin bu'u ta'e isaan amma isaan natti as qabuu barbaadaniin si himan mallee. Si qabuu barbaadanii miti amma gaafii na si gaafadhe qofa yoo sibbee hoo? Biro Habibti. Natti hin bu'uun siin jee baleessoo daariktii laayifii isaanii fideen laayifii isaanii. Rabbii jiitii haqa jiru natti himi. Wanni hedduun gana gabbaati ragaan si dhufuu danda'ati amma gaafii afaanii rabbi sodaadhu natti himi waan asi gaafadhe. Yoo ijoollee sanii wajjin wal beekte natti himi. If qulqulleessi. Yoo mucaan kun mana keessatti illee qabamee tumamee jiraate rabbumaa jii natti himi. Yoo ati didde immoo ragaan barbaada. Fayyaa naa ta'e. Addanaa baase bakka tana. Hayyee maal na gaafatte amma miti yoo. Rabbi sodaadhuuti duuftee isaa obboleessa qabdaa na dhageeffadhu. Yoo warra mucaa kana waan akkasii godhesanii wajjin wal beekte maqaa isaanii bakka dhalootaa akkatti wal bartan eenyummaa isaanii naa hanne. Yoo mucaan kun qabamee mana keessatti tumamee jiraates naa himi. Dabbaal mucaa yoo kana hunda irraa quban qabu jette shurrubbii eeguuta kanaaf si biroo. Yoo kana hunda irraa quban qabu jette akkatti itti quba qabdu warra ragaa qabuun gaafadhaa ragaan si baha ammoo. Wanni nu rakkatanii beekin jira. Eenyu abbaan dhimma? Hayyee dhaggeeffadhu. Mee maal jaa maqaan isaa tiktok isaa maal jaa niin galchaa? Okay. Gammeen dhufee Fattaal mucaa jarjara kajoo kana fattaal. Gammee qoseeni biroo. Okay gammee dhufee na galchaa. Gammee fattaal ankaniin fidee mucaa gammee kanaan tokko farra wal nu barsiise. Fattaal. Mee maal jaa tiktokiin isaa maal jaa waliin galchaa? Fattaal mucaa jarjara kajoo kana fattaal wanna. Fattaal mucaa jarjara na barbaada okay. Musaab na barbaadu girtaa mucaa taraan. Fattaal mucaa jarjara na barbaada. Fattaal asirra jira baaba darbatu asirra jira mantana baaba darbu jira. Okay fattaal ko yanuun hin barbaada ayyee. Tokko jajjalabuu isaa bakka sanatti. Okay nama tokko jajjalaabuuf na badhaasa okay gastiin mana girti ayyee. Anuma gabbuu sira kota waan jalan Lagi. Hamagaan isaa amma meeshin ta'ee jiru kana galchala. Fattaala ayyee Fattaala takka kana barreessi bro. Fattaala takka kana barreessi kutakka Habibi.
Mee fattaala eessi jira. Mee barbaada warri mutu tara hundi keessanuu. Takka barreessi fattaala keettu. Meeshiin maqaa isaa godhan malee sana agarra. Gasti keessan jiru abaabaa erga dhuyyu. Abaabaa darbuu ni dandeessaa fattaala. Takka kana barreessi. Awoo yoo rabbitti amantan takka kan barreessin haala gumusu daadhaa yaa'oo. Kun argadheen jira nu. Argadheen jira dhiisaa baqa. Argadheen jira. Qabadhu biroo si ergeen jira. Fattaala yee carcar sadeen noolee akkasimi. Yaa. Okay, argadheen jira iyyan. Hoseen Habibi. Rabbitti amantan yoo jiraate takka kan barreessina. Abbaa dhimmaa malee. Rabbi isinuma sodaadha. Okay, fattaalli dhufee jira. Khalid, waan inni naa godhe isin keessan naa godhete waan tana. Ayyee. Warra maqaan isaanii kana wajjin wal qabatu hundumaa akkuma isaan dhufanii waan san naa godhe. Okay, Fattaala, assalaamu alaikum. Shabakaa isaan na fakkaata waliin baane abshir. Fattaala, assalaamu alaikum. Yaa, si dhageenya amma biroo, nagoma jirta akkami? Ol bee jira. Si dhageenya, nagoma. Fattaala, si dhagoo jira. Okay, baga jiraate wanni si barbaannee fi atii fi gammeen wal beeytanii jaanii gammee wajjin akkamii wal beeytanii maalirra wal bartan yoom wal bartanii mee waan kana nu ibsi akkatti gammee wajjin wal bartan ati warree isaati gammee warree isaati akkamii wal bartan ati fi gammeen. An dhaggeeffadhu dabbaalaan ijoollee jirtanii inni ijoollee dabbaali. Naaf inni akka nama tokko gastii nama gubbaa wal dhufnee gastii nama gubbaa qabannee dhuma hojii qofalloo saayiba walitti taanee jechuudha. Okay. Saayiba walitti taanee wal jabeeffne achi booda khalaas keessa reeffi isaan argee misenjira wal dhufne akka nama tokko saayiba taanee wal barree waliin taphachuu eegalee malee nuti waan biraatti akka hin qabu shurrubbeen kun dawwalee shurrubbee jaasoo jira gisa san gammeen kun gubbaaraan dawwalee gammeen gubbaaraan dawwalaan guruppii shurrubbee erga godhee jechuudha. Fayyaa naa ta'e. Wanni asi gaafachuu barbaadu Fattaala keessa dura galatoomee baga asitti nu argamte. Isaa wajjin eega wal bartan hangam takka ni ta'a? Torbaan takka moo ji'a takka moo amma takka atii fi gammeen? Ji'a takka waan ji'a takka khalaas ji'a takka eega wal barannaaf inni. Sababni isinitti wal bartan maali? Yaani jechuun ni jira miti namni kun waa hedduuf wal bara. Ati lixaa inni baha. Kontaaktiin keessan maali? Gastii namaarra tolbaanee gastii namaarra tolbaanee micoota akka jira gastii siirratti taa'anii haasoo jiru hedduuma taphannu wal barre jira khalaas akkuma taphaatti. Wal barre walii taane keessa wal dhufne namni tokko keessaan saayibummaa wal wanti kun jiraami wal dhufne wal hedduuma waliin taphannu. Okay, inni warra isaa. Ani isa dabbaal ta'u malee bakka inni ta'e hin beeku. Fayyaa naa ta'e. Okay, gaafa namni wahii qabamee mana gurbaa kanaatti tumamuu ati gastii gubbaa turte moo hin turre? Gastii gubbaa hin baane gastii gubbaa tarta kan ol baasin gad darbanii jirra. Okay, dubbattee afaaniin. Hin dubbanne afaaniin. Okay, gastii gubbaa bahuu kan kee piikchara profaayilii keetiitii fi sagalee natti dubbattee yoo ragaan si dhufe hoo maal jette? Fida amma yeroo tanatti. Okay, fayyaa ta'e hayyee. Mucaa san maaliif qaban akka ati beektutti? Waan qabaniif naangalee ijoollee Harargee fi Arsii wal jira jedhanii qabanii ijoollee Arsiiti. Okay, inni saayiba kee waan ta'eef okay, inni waan saayiba kee ta'eef gaa saayibni walumaan haasaa waan takka walumatti himaa. Dhuguma dubbattee jeetiin si amana dhugaa namallee nama baaftee jeetiin mana abdii sirraa qaba inshaallah. Eega saayiba taatanii waliin haasofitanii osoo mucaa san hin qabin dura nama qabuuf akka deemanii fi karoora nama qabuudha akka qaban waan sitti hime qaba haqa rabbisan kan rabbisa argu duuf teesse. Wallahi ummaat jira namni jaalladhu jiru ummaat jina haadha urkaa waa isla kanaa takkaa isaa hojjaa siin beeku. Fayyaa naa ta'e. Eega mucaa san qabanii tumanii booda hoo si bilbilee takka wajji haasofitanii haasawa keessatti mucaa qabame san bakka inni jiruu fi waan isarra gahe waan sitti himanii qaba waan quba qabdu. Eega qabamee tumame booda dhimma mucaa sanii waan waliin dubbatan. Waan takka waan na himtu. Walquban qabnu. Achi dura malee hawli dawwal jiru takka hawli fuuldura wal. Achi dura Fayyaa naa ta'e. Okay, ati fi noggaa wajjin haasoftan maalii waliin haasoftan bilbila kallattiitti moo wadama messenjera? Messenjera hojjaa sun messenjera giftii si garsuu danda'amma. Okay,
Gaafii namni maa biyaan Khalid yoo waan gaafatan qabaatan gaafadha. Ana immoo inni barbaadu mucaan kun gambee sana kana hafe fedhaa asii booda. Isa argadhe waan ta'eef. Namni waa gaafatanii jirtani. Gaafiran gaafadha asirratti yeroo isa Turubbee kiyya teenaa fixanaaf seeku takka ta'e. Turubbee kiyya ati eegee isa naaf idde. Salaam alaikum. Naaf seeku takka. Maa biyaan gaafadhu. isa fidi gaafiran gaafadhu laal kana dabbal kana gaafii gaafadha. Shoror be qoya habibit gaafii laal fattaarin gaafii gaan gaafadhu. Achi dura saahiba turre yeroo san ol nabaasanii je dabbal garuu dibbanna malee ol nabaasanii gannadde. Akka feeteen adeemsa akka feetee takka takka barreeffadhu hayyee maa biyaan fedha duratti gaafadhu. Ol nabaasanii gannadde arbanii je yeroo mucaan tumamu san saahiba isaatii keessaan dawalee wanni kanaa kun gaarii miti obboleessa biyyaa qabda. Maatii biyyaa qabda maatii teetillee hin dararin eegaa barbar saahibni wal gorsaa miti abbal. Maaliif kana gorsuu dhabdee maaliif irraa dhorguu dhabdee jaan attaaleen fa'aadha attaan gaafii tana naa deebisa habiibi. Maal jettee maal gorsuu dhabdee? Yeroo fakkeenyaaf mucaan tumamaa jiru ol si baasanii gasi buusanii mi? Ol na baasanii boo nama nutti galchin haadha keessan salaadha yenni namicha achiraan aga darban. Okay isaaf dawwalteere ergesi. Dawwaltee fi nama waa dalagu jiru gizee irratti dawwal jawwalna irra jalaa kaasasan. Laa yeroo achi boodan baala erge gaafii itti fufaa isin dabbala khalaas achi booda akka ta'uuf dawwalaaf wanti biraan isa dawwalaaf. Thank you kafeetee kiyya dubbitan tiyaana gabaabsaa waan naa gootu gammee sanitti naa bilbiltee yaa gammee naa fatee kusaayibaa waan gootan gootanii maatiin mucaa sanillee ciisee rafutti hin jiru du'aa mucaa sanii awwaallanne dadhabaa isaa immoo fuudhee wallaannanne. Dabbal faasti barbaada. Waa'ee mucaa sanirraa waan beektu irraa booddee miila isaa maatii isaa akka nu dhageessiftu barbaadna siin jaani waan takka namni si godhu hin jiru koottuuti waan mucaa sanii waan beektuutiin. Nama qaarra jiru dabbal. Gammee asjalaa hin darbu asjala barbaada. Akka feete oggota qabsi. Fattaalaa kiyya kana naa godhuu ni dandeessaa? Naa dubbisuu isa. Yoo shabaqaarra jiraate irra si dawwalee si dubbisuu ni danda'a. Okay ammumaan tana naa dawwalee iyyan. Okay, rana berbil. Fayyate. Akka feete maalin deebite itti bilbilte? Jawwaalli biraan birin jiru gaa yooni. Shabaarra jiruti sabboontu dabbal fida sabboontu. Sabboontu dabbal fidi mee kuta kaa'inyudha Khalid Firomsa gooticha as gargartanii milkeessa. Mee yeroo takka sabboontu naa deebisa. Amma akka milaalli beeka dhagaifadhu waliin isinitti hima. Akka mucaa kana waliin beeyne akkaan irraa guban qabne akkaan walitti hidhatan qabne nagartan moo nagarra khalaas ammaan tanan. Ati abbasii fi isa walitti fide bara fiddee jirta khalaas dubbii firaa fittee bara tasirru. Khalaas Khalid illee akka suuraati iyaan hin deemne akka mucaa kanaan nama jeesi jee akka dabbal wayini dabbal amma ijoollee hundaa horiiti sabboontu dabbal fida amma khalaas ijoollee kana hundaa horiiti gammeedhaa misa gaafatan. Dabbal keenya na dhaggeeffadhu bro nama isa beeku nama ganda isaa beeku fidi malee nuti ganda isaa hin beeknu nuti akka nama tokko miidiyaa kana gubbatti hojii tabaaqoof laawwal barree waan takka wanni wali qabnu hin jirtu nama ganda isaa beeku gaafadhu. Okay, 1 minute hayyee amma fattaala akka feete shurrubbee sadeen keessinuu gadi na si lakkise.